gaafa hojii mootummaa kana gadhiisu maatiin kiyya baay'ee rifate. Haadhaaf abbaan kiyyas maal ta'e mucaan kun haga jechuutti ga'a. Imala hagammaa dhuftan keessatti konistiraakshiniin hojii salphaadha ittanii yaaddanii? Qorannoo san keessatti leencatu jira baadiyyaa Dallomannaa kana. Qorannoo irratti iddoo spiriingin irraa kaap ta'ee uummataaf dhufu kana an mataa kiyyaan naqunnamee jira. Yeroo san qonnu paadii san baasnu bubbee wahii bakkuma dhufteen beekamtu. Iddoo duubni isaa atiramee jira yeroo hojjettu atirtee jirti. Achuma keessa iddoo bakka biraatii biyyeen sila bubbeen dhufe bubbee biraatti dhufe jira. Achuma keessa bubbee wahii bahee dallaalle diigee namni garuu homaan taane waan akkasiitu ture. Maal akka ta'e agarraallee hin beeynu. Gaaffiidha. Ana gateetuma deema kara inni deemu hin beeytu. Fiima deema. Hin deema makiinaan as jira. Makiinaan nulachuu buunee irraa. Inni garuu ima deema. Gobbarratti hojii seena qabeessa ta'e hojii siidaa Hajji Adam Saaddoo kana sanatu hojjate. Achirratti yoo ilaaltee irratti barreeffama wanti garaa nu baate garaatti nu deebite. Akka jedhu seenaa san namni hunduu hin beeka. Zaad Podcast. Zaad. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii dhufee isin biraa qubatu isin jecha har'as istuudiyoo Zaad Podcast keessummaa haaraan walitti deebinee jira. Keessummaa kiyyaa waliin akkana simattan abdii qaba san dura garuu sagantaa kana hawaasa bal'aa bira gahuuf hundi keessan iyyuu like share gochuu akka hin daganne akkasuma immoo namoonni mana kanaaf haarawwatan hundi keessan iyyuu YouTube kana subscribe gochuudhaan YouTube Zaad Podcast bakka inni gahuu qabuun gahaa isin jechuu barbaada. Akkuma agartan keessummaan keenya guyyaa har'aa abbaa qabeenyaa dhaabbata Abdujaliil Qaasim Ahmed Konistirakshinii kan ta'an obbo Abdujaliil Qaasim istuudiyoo Zaad Podcast qabannee dhiyaannee jirra. Turtii isaanii waliin taasifnu keessatti waan hedduu yaadannoo isaanii akkasuma immoo namni Abdujaliil Qaasim jedhamu kun eenyuunni nama akkamiiti hojiin isaan amma harkaa qaban hoo haala kamiin isaan bira gahuu danda'e waan jedhamu wantoota hedduu keessa deemnee ilaalla waan ta'eef haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isin jechuu barbaada. Zaad Podcast. Zaad. Asumaan wanni yeroo hundi isin yaadachiisuu barbaadu akkasuma immoo viidiyoo irratti akka isin argaa jirtanitti Fatrina Wedding Collection sponsora kabajaa keenyaati. Galatoom ulfaadhinaanii akkasuma immoo sagantaa hedduu irratti akkanatti bareennee mul'annuuf gahee olaanaa taphate isiidha. Cidhaaf sagantaa garaagaraatiif uffata yoo barbaadan uffata guutuu kireeffachuudhaafis akkasuma immoo bittaadhaafis yoo barbaadan uffata shamarranis uffata dhiiraas misirrootaaf miizeedhaafis akkuma jedhamu jechuudha. Hundaafuu hin qabanne lakkoofsa asii gaditti isinii kenne kanaan argachuu dandeettanii gamoo Awaash darbii lammaffaa irratti argama waan ta'eef dhaqaatii qunnamaa waan tajaajila barbaachisu irraa argadha isin jenna. Waamicha keenya kabajanii istuudiyoo Zaad Podcast argamu keessaniif galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Ayyee galatooma ulfaadhaa isinis affeerraa kana nu godhu keessaniif galata qabdu. Hojiirraa dhuftanii hojiirraa isin dhaabuu kennaaf nuuf golcha. Hawaasni keenya yeroo baay'ee isin gaafataa ture waan ta'eef hojiin akkam maal fakkaata? Gaariidha. Baay'ee galatoomaa jecha hojiin an injiinar Abdul Jaliil jedhama akkuma ati kaaste jeneraal kontiraaktaridha. Haala waliigalaa muraasa sii tuqee deemu barbaada. Industirii konistirakshinii kana keessa erga seenee amma naannoo waggaa 10 gaheera. Hojiiwwan xiqqaarraa jalqabe. Fakkeenyaaf aanaa Dallomannaa keessatti godinuma Baaleetti hojii ijaarsa bishaanii boolla harkaa haandi dagweel kan jedhamu kana naannoo kontiraata birrii 25,000tiin piroojeektii bishaanii kan namni keessaa bishaan dhugu. Keessattuu gammoojjii irratti hanqina bishaanii guddaatu jira. Isa qonnee haandi dagweelii 9 uummata obaasne. Dallomannaa Odaa Diimaa Kallee Golbaa Dayyuu iddoo jedhamu irratti achirraa ka'e ka'umsi. Warri dalloo baay'ee isin beekan. Baay'ee na beekan. Tokkoffaa akkuma baradhee eebbifameen iddoon itti ramadame Dallomannaadha. Aanaa Dallomannaa irratti hoogganaa waajjira bishaaniif enerjii ture. Waggaa meeqaaf? Waggaa 5. Bara suni bara meeqa? 1999 irraa haga 2003tti. Waggaa 5f uummata tajaajilaa ture. Bishaan piroojeektii bishaan dhugaatii Dallomannaa magaalaa Alalbaada Irbaa water supply project jedhamu anatu eebbisiise. Carraa ta'e yeroo sanitti hoogganaa achii ture.
kiiloomeetira 31 irraa deemeet magaalaa saniif antal bishaan akka baaletti bishaan magaalaa Dallomannaa gahu hin jiru. Ittiin dhiqachuu ta'ee dhuguu ta'ee iddoo achirra taree gandoota baadiyyaa Alalbaada Dallomannaa Irbaa jedhama piroojeektichi. Manna bira tareet magaalaa taree Irbaa dhaqaa. Irbaa bira taree garanaanis naannoo Waabaroo Cirrii kana hunda tajaajila. Naannoo baadiyyaa magaalaa 5 fi bishaan guddaadha. Magaalaa bishaan baay'ee guddaadha isa carraa ta'ee eebbisiisee jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii Abbaa Duulaa Gammadaattu ture. Isaantu eebbisiisee yeroo san carraa san argatanii turtan. Achi booda karaa hojii dhuunfaatti bara 2004 irraa hojii hayyama baaseet hojii konistiraakshiniitiin bishaaniitiin jalqabee jechuudha. Hojii mattiin eebbifamtan saniin hojii eebbifameen kan dalagaa turtaniin dhuunfaa keessanittis sanumaan baatan. Sanumaan bahe. Namni success yeroo ta'u waan beeyturraa yoo jalqabde starting from what you know. Akkaataa waan beeyturraa yoo hojii jalqabde hin milkoofta. Waan hin beeyne hin shakkita. Gaafa hojii mootummaa kana gadhiisu maatiin kiyya baay'ee rifate. Haadhaaf abbaan kiyyas maal ta'e mucaan kun haga jechuutti gaala. Maaliifii ilaalchi jiru namni hojjetaa mootummaa keessa ture. Achi mindaa isaa yoo dhiisee bahee guyyaa takka waan buluu danda'u ittiin fakkaatu. Nama boohetu jira maatii keessa. Kanaaf muuxannoon yeroo sanii ammarra yoo dhaabbattee ilaaltu tarkaanfii sirrii ta'uu isaa akka ture sitti mul'isaa jechuudha. Hayyee walii galatti imala baay'ee deemtee naannoo kana akka dhuftee beekamaadha. Waggaa dheeraadha illeedha. Imala hagammaa dhuftan keessatti konistiraakshiniin hojii salphaadha jettanii yaaddanii? Konistiraakshiniin by the way hojiin baay'ee ulfaataa yoo jiraate konistiraakshiniidha. Ijaarsa konistiraakshini kana keessatti waa sadiitu jira. Tokko injiinarri dizaayin godha. Kontiraaktarri hojii san hojjeta. Appilaayi godha. Jalqaba dizaayiniin yeroo hojjetamu baay'ee ulfaata. Warri injiinarri dizaayin godhus keessattuu hojii bishaanii hojii jallisii yoo ilaalte bosona keessa deemaniit yeroo amma bishaan Alalbaada Irbaasiin jedhu kana qorannoo san keessatti leencatu jira baadiyyaa Dallomannaa kana. Qorannoo irratti iddoo spiriingin irraa kaap ta'ee ummataaf dhufu kana an mataa kiyyaan naqunnamee jira. Yeroo deemnu karaarra ciisee bosona guddaadha. Bosona san keessaa fuuteet qorattee hojjetta. Kontiraaktarri immoo sandaran hojii cimaadha. Waan injiinarri dizaayin godhe lafarra mul'ista. Lafarratti mul'ista. Lafarra mul'ista. Imajineeshinii waan ture san. Waan gubbaatti imaajin godhamee dhufe kana lafa keetta. Injiinar dizaayin kontiraaktar put into action. Actioniitti jijjiirta. Kanaaf hojii baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa amma naannoo bishaan jallisii kanarratti accessibility'n karaa hin jiraatu. Baadiyyaa irratti humna namaa gahaan argattu. Konkolaataan fe'iinsaaf ati barbaaddu akka barbaaddetti hin argattu. Even yoo achi dhayite karaan baay'ee si rakkisuu danda'a. So challenge guddaa qaba konistiraakshiniin. Har'a konistiraakshini jechuun waan tokkoon ibsa yeroo waltajjii argadhu hunda konistiraakshini jechuun amma galmi nu keessa jirru kun ijaarsa. Bishaan amma dhuguuf as taa'u kun ijaarsa. Daandiin asii yoo gadi baane irra deemna. Ijaarsaa gamana geettutti. Yoo mana geettullee manni ati keessa jirtu kun ijaarsa. Everything wanni jiruuf jireenya ummataa keessatti baay'ee murteessaa ta'e hojii konistiraakshiniiti. Isa immoo kan lafa kaa'u kontiraaktara. So hojii baay'ee ulfaataa fi hojii akka salphaatti ilaalamuu miti jechuudha. Saayitiiwwan keessan baay'een akka gara Dallomannaa ture natti himaa turtanii. Waliigalatti piroojeektii amma irra jirtanitti deebi'uudhaaf kun piroojeektiin amma irra jirtan kun piroojeektii keessan meeqaffaadha jennee tilmaamuu dandeenya? Akka waliigalaatti piroojeektii xixiqqaadhaan wal qabatee kareef sii himerraa naannoo piroojeektii 25 ta'a. 25? Muuxannoo yeroo dheeraati jechuudha. Yeroo dheeraadha muuxannoon. Hayyee mee boodarratti duuba deebuun kennan oolu waan hambifnee bira tarree dhufne baay'ee jira. Waa'ee piroojeektii amma irra jirtanitti osoo tarree natti tola. Waa'ee meegaa piroojeektii amma misooma koriidarii magaalaa Roobeetiin wal qabatee jechuudha. Mee hojiin kun maalirra jira?
maal fakkaata? Gaariidha. Hojiin kun Roobee Corridor Development Project jedhama. Ka'umsumarraayyuu piroojeektiin kun bal'inni isaa feezii 3 qaba. Tokko marfata Waaqoo guutuu kanarraa hanga Taafiiti. Hanga Taafiitti hojjetamaa isa qaama hojjetaa jirrudha. Inni marsaa lammaffaadhaaf karoorfame marfata Waaqoo guutuurraa haga bulchiinsa godinaati. Wal qabatee asumaan ifaan Waaqoo guutuu marfatarraa haga Waaqoo guutuu eerpoortiitti deemu marsaa lammaffaa. Inni marsaa sadaffaa Goobba. Walumaa galatti kiiloomeetira 8 hojiin koriidarii kun. Koriidarii magaalaa kana. Koriidarii jechuun daandii lafa deemtotaa jechuudha baay'ee. Ingiliffaan koriidarii jennu kun daandii lafa deemtotaati. Warra lafa deemuudhaaf. Warra lafa deemuuf haala mijeessuu jechuudha. Karaa biraatiin koriidarii jechuun bareedina magaalaa, hawwattummaa magaalaa, jiruuf jireenya hawaasaa kana tolchuudha. Konkolaataa fi namni gargar bahee osoo shakkii tokko hin qabaatin yoo kana dura laaltee jiraatte namni konkolaataa ofirraa eegaa deema. Gamaa gama naannoo namni konkolaataaf namni walitti makamee deema. San jechuun aksidantiidhaaf saaxilama. Balaa konkolaataa hambisaa. Bareedina magaalaa fidaa. Amma yoo laalte aguma amma jalqabne kanatti namni duraan sa'a tokko dura cufee gala. Har'a yoo baatee laalte namni galgala turuu jalqabee jira. Kuni maalidhaa waan tokko yoo magaalaan keessi bareeddu keessa jiraachuuf si hawwisiisa. Si hawwisiisa hin mijatalleedha. Hin mijataa jechuudha. Koriidarii jechuun sanii yeroo tokko maalinni wanni nadhagaamaa ture an jara asitti dhaladhee asumatti guddadhee keessa jiraachuuf namni baay'een hin yaadu. Yoo xiqqoo guddina fidde ol galuuf yaada. Gara magaalaa biraatti. Gara biraatti galuu yaada. Amma garuu har'a taa'ee yoo laalu keessa dhalachuu qofaa miti keessa jiraachuuf haala mijeessaa akka jiru nan mul'ata. So anaaf carraa guddaadha. Seenaa dhalleedha kan hojjetaa jirru. Kanaan dura carraan akkanaan argamne meegaa piroojeektiidha kiiloomeetira 8 jechuun baay'ee guddaadha. Kanaaf amma jalqabneerra erga jalqabne almost ji'a 2 ho'i genneerra baay'ee hojjannee parsantii 80 ol ga'eera marsaan tokkoffaa. Marsaan jalqabaan karoorri kenna. Marsaa jalqabaa kana egaa waxabajjii 30tti guutuutti xumurree piroojeektichi waan iskooppii adda addaa qaba. Tokko wanti isa adda godhu saayikilleeni qaba. Akkuma laaltu lafti kenna magaalaan kun mijataadha saayikiliidhaaf. Magaalaa Finfinneettis godhameera. Kanatti garuu effectively namni itti fayyadama. Tokko saayikiliidhaan hojjetan mootummaa gubbaa san waajjira bulchiinsa godinaa galu konkolaataa osoo hin dhayne saayikilii ofii bitatee salphamatti ittiin gala. Tokko transportation systemiidha. Lammaffaa ispoortiidha. Qaamni isaa jajjabeessa saayikiliin. Kanaaf teeknooloojii haarawaa mootummaan PM'n Dr. Abiy Finfinnee irratti kan hojjetame kana laalaa turre Chaayinaadhaa dhufe. Jalqaba koriidariin kun Chaayinaatti hojjetame. Smart pooliin kun saayikilleeniin kun achitti hojjetame. Kanaaf iskooppiin isaa tokko saayikilleenii qaba wanti addaa. Lammaffaa walkway kan namni irra deemu teeraazoodhaan qaba. Inni sadaffaan giriinarii gamaa gamanaan qaba. Giriinariin kun ganaamuu inni keessa dhaabata. Namnis jalatti boqotaa deemaa jechuudha. Tokko ijaaf bareedina fidaa magaalaa bareechaa. Lammaffaa asiin karaa irra deemu hojjetamaa fi ka saayikiliin deemu hojjetama. Wanni addaa walkway kanarratti teeraazoo bicaa kana yoo argite disabled person warroota ijaan hin agarre kanniiniif seensu godha. Isaaniifillee fedhii wannoon isaanii eeggameefii jira jechuudha. Karaa biraatiin yeroo fooqii kana jala geettu raampii qaba. Raampiin kun namni wiilcheeriidhaan deemu osoo rakkanne inni sirra bahuu danda'a. Bakka kaanitti namuma waliin deema achi wayita ga'u garuu wiilcheeriidhaan irra baha. Kanaaf qaama miidhamtootaaf illee jiddu galeessa godhatamee kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsuu fi amma yoo laaltu piroojeektiin parsantii 80 ol gaheera waxabajjii irratti yoo rabbi nu gargaare xumurree marsaa lammaffaatti dabartanii jechuudha. Hojii yeroo dheeraa isin fudhachuudhaaf deemuudha jechuudha. Turtiin keessan asirratti meegaa piroojeektii kanaa waliin jirullee dheerachuudhaaf agriimantiin waliigalteen kenna waggaa 2 nu garuu sanii asitti fixuuf haala amma jalqabneen saniif asitti fixuuf deemnaa jechuudha. Fatriinaa Wedding Collection. Fatriinaa
Katrina Wedding Collection. kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Gaaffiin itti aanu piroojeektii kana injifattanii fudhattanii harkaan gahattanii humna guutuudhaan itti seenuudhaaf adeemsi isin keessa tartanii hojii kana humna kana gahuun itti seentan kuni salphaa ture laata? Akkuma beekamu piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Piroojeektii caalbaasiin bahee namni hedduun itti wal dorgomeedha. Kana keessa teeknikaalii fiit godheet injifadhe. Kun anaafis waan guddaadha. Alhamdulillah jechuu barbaada. Piroojeektii qofa osoo hin taane seenaa hojjechuudha. Piroojeektii baay'ee akka reebsittiin hojjetaa turre. Piroojeektii seenaati kun. Kanaan dura gama dinagdeetiinis gama siyaasaatiinis baay'ee miidhamaa ture. Baay'ee miidhamaa ture. Namni naannoo kanaa akkasitti bahee piroojeektii meegaa fudhachuu danda'u hin jiru ture dhugaa dubbachuuf. Kuni yeroo jalqabaatiif. Kanaaf piroojeektii qofa osoo hin taane seenaadha. Uummanni Baalee guutuutu gammadee jechuu dandeetta. Isin argachuu keessaniifis argachuu fi akkaataa itti hojjechuu danda'us muuxannoo hin qabus waan beekanuuf tokkoffaa namni biyyaa yoo argate piroojeektiin hin milkaa'a. Tokko kiyya jettee hojjetta. Hojjettee biraa deemuu hin dandeettu waan hin taane hojjettee haadhaaf abbaa kee bakka beekanitti mucaa ibaluutti waan kana balleesse siin jedhu. Akka kontiraaktaraa qofa osoo hin taane akka kantiibaatti hojjechuu jirra dhugaa yoo dubbanne. Kantiibaa wajjinis wanti jalqaba gorsinaaf kennan tokkoffaa ilma biyyaati. Lammaffaa ogummaa qabdaa. Ogummaa mul'istee akka kontiraaktaraa qofa osoo hin taane akka kantiibaatti hojjedhu naan jedhe. Anis waadaa san fudheet itti seene milkeessaa jirras. Yoo ilaaltu agaadhaatti karaa qulqullina qabuun komantiin tokko osoo hin jiraan hojii kana halkanii guyyaa hojjetaa jirra. Kanaaf dorgommii guddaa keessa tarreet piroojeektii kana argadheet jalqabee jechuudha. Mashaallah. Hayyee kun akkaataa isin piroojeektii kanatti argattanii fi qaama barbaachisurraa gorsa jiru fudhattanii itti seentanidha. Egaa itti seentanii booda humna guutuudhaan hojii kanatti bobba'uun akkam ture laata? Kuni waan sadi jira. Tokko piroojeektii keessatti humna maashinarii iskeejul jedhamu jira. Maashinarii yoo xiqqaate kara 12 asirratti hojjetaa jira. Magaalaa kana keessatti ekskavaatarri jira. Ekskavaatara 2, taayir ekskavaatara 3, loodara, gireedara, siinootiraakii naannoo 10tu asirratti hojjetaa jira. Tajaajila piroojeektii kanaatiif. Kuni karaa maashinariitiin. Inni hojjedha jettee gaafa yaaddu humna kee qabdu hundaan hojjeta. Gaaf duraa advaansiis osoo hin fudhatiin kan jalqabe. Yoo xiqqaate bultii 15 ol qabeenya koo qabuun itti baaseeti kan hojjetaa ture. Ergasii asis bajanni hanqinni bajataa jira. Iddoo piroojeektii biraatirraallee konsantireet ta'eet ofiifis itti galeet hanga sa'a 7 halkan keessaa hojjetaa jira. Inni lammaffaan maateeriyaalidha. Konistiraakshን maateeriyaal. Konistiraakshን maateeriyaal gaafa jettu hojii guddaan hojii parsantii 75 ol maateeriyaalidha. Maateeriyaaliin kun simintoo jira, agrigeetii jira, xaxarii jechuudha. Ashawaa jira, teeraazoo jira. Kanneen akka pileeyuudii, direeyneejii kamanniin irraa bishaan bo'oo lolaa itti ba'u saayidii lamaaniinuu hojjetaa deemu. Inni hojii guddaadha hojii kana keessa. Vooliyuumiin inni qabatus hojii guddaadha. Maateeriyaalii kana bittee dhiheessuun guyyaa guyyaadhaan hojjetaadhaaf dhiheessuun baay'ee hojii ulfaataadha. Hojiin hagana dheeratu nama bakka tokko lamatti hojjetamu. Naannoo kiruu 15tu jira. Kiruu 15 kanaafuu maateeriyaalii wal fakkaataa kana dhiheessita. Baay'ee meeshaa gatiin isaa qaalii ta'e jechuudha. Kanaaf kara biraatiin maateeriyaaliin akka PVC pipe jira. Direeyneejii keessa ka galu, sarara ifaa keessa ka galu. Bakka laaltuu sararri ifaan ismaartipoolii amma dhaabne kuni giraawundiidha, undergiraawundiidha haalli isaa. Sararri gubbaarra jiru badee jira. Wanni piroojeektii kanarraa baay'ee hojjannee namatti tola jedhee uummannis kaasu ifaan karaarra duraan pooliin hundi karaarra jiru sun guutuu kaasneet
duubatti deebi'ee jira. Amma durri isaa ifa smart pooliidhaan undergroundiidhaan galee fi akkuma biyyoota guguddataniitti akkasitti hojjetamaa jira. Kun hundi maateeriyaalidha. Even ifaan smart pooliin kun tokko qarshii guddaadhaan bitama. Naannoo qarshii 400 tokkichiisa. Installationii malee jechuudha. Bittaan isaa qofti. Naannoo poolii 162tu jira. Marsaa duraa kana qofarra. Dispilay qaba. Dispilayin sun gatiin isaa akkasumatti addatti baay'ee qaaliidha. 300 wayi adda isaatti. Dispilayin isaa. Amma marfata waaqoo guutuu kanarratti dispilay guddaattu dhaabata. Dispilay sanirraa hundinuu wifi support ka godhu. Namni tokko biiroo taa'ee waan nageenya magaalaa kanaa haala magaalaan itti jiru galii itti akkaataa itti sassaabuu danda'u guyyaadhaan sa'a booda kantiibaan oolmaa isaa ilaaluu danda'a jechuudha. Osoo nama walitti hin qabne maaltu hojjetamaa akka oole dispilay godha. Yeroo keessummaan adda addaa dhufu dispilay gochuu danda'amu jechuudha. Iddoo tokko teettee seentarii irra dispilay ka gootu kunniin maateeriyaalii. Maateeriyaalii kana dhiheessuuf humna guddaa gaafata. Garuu maateeriyaalii keessatti wanni osoo hin galateeffatin bira taru abbootiin qabeenyaa as jiran baay'ee deeggarsa nu godhan. Maal rakkatteedhanii nu gaafachuun. Maateeriyaalii nu kennanii dhumarra kafaluun baay'ee deeggarsa guddaa naa godhanii. Thank you jechuun barbaada. Kanaaf maateeriyaaliin kun akka salphaatti hojiin kun ka'as gahuu miti jechuudha. Inni sadaffaan humna namaati. Human power. Human poweriin baay'ee guddaadha. Tokkoffaa piroojeektiin kun carraa namaa uumee jira. Yoo xiqqaate dargaggoota biyya kanaa naannoo kana piroojeektiin tokko yeroo hojjetamu itti fayyadamummaa uummata hawaasa naannoo saniiti jedha. Kanaan dura kun hin baratamne. Namni iddoma dhuferraa fidatee dhufa ture. Tokko carraa kana uumee jira. Dargaggoota magaalaa kanaatiif hawaasa magaalaa kanaatiif carraa guddaa uumeera. Akkuma reefu siin jedhe kiruu 15tu jira. 15 kun hojii civil work ijaarsaa ka hojjetu kiruu 7. Drainage hojjetu, teraazoo hojjetu, cycle lane hojjetu. Kunniin kiruu 7tu hojjeta. Kiruun lama greenery kana hojjetu. Yoo ilaalte jiraatte greenery'n gamaa gamanatti jiru, ka jidduu jiru. Bifa hawwataa ta'een ka hojjetamaa jiru kunis kiruu of danda'etu hojjeta. Inni biraa kiruun teraazoos addatti jira. Kiruun sarara bishaanii diriirsu addatti jira. Kiruun PVC ifaa kanaa diriirsu addatti jira. Ka teelee by the way piroojeektiin kun integrated project qindaa'aadha. Duraan maaltu jira piroojeektiin tokko yoo hojjetame ofuma danda'ee deema. Kun garuu qindaa'aadha. Utility hunda of keessatti hamma. Utility gaaf jennu tokko teeleen utilityidha. Ifaan utilityidha bishaan. Kun hundi isaa amma duubatti deebi'amee wanni qotamu hin jiru. At the same time parallelly hojjetaa deemne jechuudha. Kan teeleellee kontraata dabalataatiin warra teeleetii walii gallee kontiraaktarrii kun hojjetuu qaba jedhameet ofii diriirsinee almost xumurreerra. Utilitynis wal faana deemaa jira jechuudha. Kanaaf tokko kiruun tokko kana hojjeta. Kan utility hojjetu kiruu of danda'e. Kanaaf human poweriin carraa hojii uumuu jedhe keessatti yoo xiqqaate nama 360 per day guyyaa tokkotti nama 360tu irraa carraa hojii uumateet ittiin jiraataa jira. Ji'atti yoo laaltu nama 10,800 asirraa mindaa fudhata. Piroojeektiin kana qabataa jechuudha. Maashinarii, maateeriyaal, human power. Kanaaf carraa hojii uumnee kana keessatti immoo wanti muuxannoo anis irraa baradhe. Mataan kiyya experience ani irraa fudhadhe aadaa hojii jijjiire piroojeektiin kun. Kanaan dura namni sa'aatii ofii eeggatee gala. Agaruu haga sa'a 7. 7 guutuu halkan keessa. Uhudii osoo hin jenne sandeen duraan boqonnaa ture. Torbee guutuu halkan keessa maximum yeroo sa'a 7 hojjennee jira. Yoo xiqqaate 4 gadi hin galan. Kanaaf aadaa hojii jijjiiramuu kuni muuxannoo guddaadha. Waan baay'ee ibsanii jirtan kana keessatti humna
Projektii kana barbaachisu hedduu isaa bakka sadiitti qoodanii kaasanii jirtanii maraaniyyuu gahaa ta'anii akkanatti argamanii waan bobba'uu barbaachisu bobbaasanii akkanatti hojii kana akka inni deemu gochuun waan guddaadha. Kanarratti ibsa bal'aa kennuu keessaniif galatooma. Itti aansee gaaffii isinii qabu waan baay'ee kaasanii jirtan. Yaadichi asuma keessatti dhumata garuu addatti baasee kan isin gaafachuu barbaadu hawaasni Baalee uummanni Roobee projekticha akkamitti simatee jira laata? Isin akkamitti ilaaltan simannaa uummataa fi projekticha wal bira qabdanii osoo naa kaastan? Dhugaa dubbachuuf reefu kaasee ture. Uummanni Baalee baay'ee gammadeera. Sammaaliin argitaa halkan haga sa'a 4 sooma keessa jalqabne baay'ee hojii kan. Ramadaana keessa wayita tarawee galuu namni nu bira goree jabaadha jedha. Uummanni akkaataa gammachuu isaatiin ibsataa turedha. Lammaffaa abbootiin qabeenyaa naannoo kana jiran maateriyaaliidhaan nu deeggaraa turan. Inni guddaa fi sadaffaan uummanni fakkeenyaaf ganda Baha Biiftuu guyyaa tokko hojjetaa amma baay'ina siin jedhu kana nama 360 dunkaana dhaabanii laaqan affeeran. Hojjetaan kun nuuf hojjetaa jira. Halkanii guyyaa hojjetaa jiru. Projektii keenya milkeessaa jiru. Iddoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee jirutti sagantaa guddaa akkasii qopheessanii jechuudha. San jechuun maal sitti mul'isaa uummanni baay'ee gammachuu akka qabuu fi haala gaariidhaan projekticha kan simate ta'uu isaati. Tokkoffaa uummanni kun gaafa mootummaan mana diigaa koridoriin kun isin fayyada jedhus torbee tokko keessatti mana ofii gadi bahee uummata mana diigedha. Kunis wanni sitti mul'isu tokko mootummaan kun mootummaa kiyya jedhee itti amanuu isaas mul'isa. Lammaffaa mootummaanis yeroo gabaabaa keessatti projektii kana bajata qabee jalqabuu isaatti gammadanii jiru jechuudha. Simannaa uummataa bal'inaan mul'isaa jechuu kunneen. Bal'inaan mul'isa. Ayyee uummanni Baalee misooma koriidarii kanaaf yoo hagana takka fedhii qabaatee simate ka ta'u taate wanni inni kumate hoo jira. Komiin isin bira gahee jira. Jajjabinaan alatti is jajjabeessuun alatti kiyya jedhee fudhachuun alatti kana keessatti komiin agarsiisee wayii jira laata. Komiin wal qabatee kan nu bira gahee baay'ee illee hin jiru. Namoonni manni irraa diddiigame tokko wanti kaasaa turan jira. Manni irratti diigamee kan irraan hafin ka osoo diigameet hafe warri jiru xiqqaalleen yoo hafe guddaallee yoo hafe laftiin kennamu dinsi magaalaa lafa akka kennaa ture. Mana guutumaan guututti dimoliish ta'ee homaa hin hafiniif lafti duubatti kan hafiniif iddoo gaarii kennaafii ture. Fakkeenyaaf naannoo Mannaaraa kanatti kennaafii ture. Warroota lafti xiqqaanis hafeef ka guddaanis hafeef hin kennamneefi normaalii of duratti wanni yaadaa jiran akka jiru anis quba qabaa. Komiin akkasii jira kanaan ala. Komiin ijaarsa kanaan wal qabatee nu bira gahe hin jiru. Sababa koriidarii kanaatiin naannoon akkuma siin jedhe utiliitiin irra deebi'amee hojjetamaa jira. Hojii of dura itti fufiinsa qabutu hojjetamaa jira. Fakkeenya bishaan yoo fudhatte sararri irra deebi'ameeti ka diriirfamaa jiru. Hanqina bishaanii guddaatu jira. Waliin ga'uu haa inni jiru. Kanaaf amma immoo akkuma anis beeku atis beektu projektiin bishaanii guddaan hojjetamee almost test ta'ee jira. Naannoo Loollarraa hojjetamee treatment plantii bira gahee jira. Treatment plantii bira gahee jechuun sararri duraan diriiree jira. Sarara diriiree san ka magaalaa ka ammaan hojjennu kanatti galu. Isatti galchaniit yeroo gabaabaa keessatti akka eebbifamuudha kan anis quba qabu. Saniifuu haala mijeessee jechuudha. Osoo sunis galee koridariin kun yeroo hojjetamu sararri kun jijjiiramuun isaan oolu. Maaliifi duraan sararri bakki inni jiru iddoo pilaanitiin ala jira. Manniin duubatti diigamee deebi'e kana waliin wal qabateet karuma manaatti kalaaheeti amma ka hojjetamaa jiru. Duraan jidduu keessa jira. Jidduu keessa immoo amma bakka wayii namni irra deemu. Ka saayikilii namaaf mijeessuudha. Isarra immoo utiliitiin bishaanii galuu hin danda'u. Sababa sanii bishaan sararri isaa jijjiirameera. Sababa kanaa uummannis hanga tokko bishaan dhabee jira. Garuu immoo nu hojjetamaa jira ka jedhu hubannoo waan qabaniif komii akkasitti guddaa miti. Akkasuma rakkataa
jiraataa jiru jechuudha. Uummanni dhufee isin komachuufu isin warra uummata waliin waan san dhabe waan ta'eef waliin arganna waan jedhuun abdii saniin uummanni illee taa'uu danda'a waan ta'eef kun akka komiitii waan ka'uu danda'u miti. Waan hojiirra jiru waan deemaa jiru waan ta'eef namoota waliin argaa jirra. Ittaan Sudaan sagantaa jalqaba wayita kaanu waa'ee piroojeektii marraa kaane malee iddoo dhalootaa fi waan sanii wal qabatu waan baay'een kaasni ture. Waan sanii wal qabate jalqabatti sin deebisee bakka dhaloota keessanii fi akkaataa barumsa keessaniitti naa himtaniiti pozishinii keessanis amma irra jirtanii wal qabatee wanta sanneen kaasnee sagantaa xumuruudhaaf yaalla. Ani dhaloonni koo godinuma Baalee aanaa Diinshoo ganda Mi'ooti. Duraan Sinaanaa amma Diinshoo ta'e. Diinshoo ta'e Mi'oo. Diinshoof Sinaanaa jedhama ture. Ganda Mi'oo ka jedhamtu. Mi'oo jechuun hin beekama. Bishaan magaalaa kanaaf ka kennu. As bira taree hagga Gaasaraa, Genniir, Mi'oo Gaasaraa, Roobee Maliyyuu ka jedhamu kun hundi biyya bishaaniiti. Anis gaafa kutaa torba baradhu konkolaataa piikaappii kadhataa turre. Bishaan magaalaa Roobee kun gaafa kutaa torba baradhu hojjetame. Barnootaaf piikaappii karaa deemu? Lokkaan deemna. Qadaame fuudhii gaafa boqonnaa kana jimaata galgala lukaan galla asii Mi'ootti. Magaalaa kanatti barattanii jechuudha? Magaalaa kana torba hanga jahaatti tokkorraa hanga jahaatti piraayimarii iskuulii Mi'ootti baradhee. Manni barumsaa sun waggaa 50ffaa isaa anniversarii godhee jira. Baay'ee magaalaa duraati. Magaalaa dur barumsaan illee beekamtu. Nama barattee hedduu qabdi jedhama. Nama barattee hedduu qabdi. Namoota baay'eetu jira annis maqaa dhahuu kan danda'u. Gaazexeessaan jira, injiinarri jira, dooktarri jira. Gaazexeessaa OBN gameessa ta'e Ayyalaa Ejeree. Innis dhalataa achiiti. Dr. Tamiruun beekamaadha asitti health care ka jedhu kilinikii baneera. Namoonni amma ani yaadanne baay'eetu jiru. Namoonni baratanii achi ba'an. Saniif yeroo san barumsa osoo baradhu maddi Odaa jedhama. Naannoo mana keenyaatiin baay'een fagaatu. Achitti hojjetu. Bishaan yeroo san itti gorree ilaalaa turre konkolaataa gaafa as dhufu Roobee dhufuuf deemnu kadhanneetti yaabbanne. Achumarraa fedhiin koo gara bishaanii kana dhufe. Gara bishaan dalaguutti. Achirraa ka'ee akka carraa ta'ee barumsa koo aga 12tti magaalaa Roobeetti xumuree. Haayiskuulitti xumuree achi booda water campaasii Asallaa seenee. Barumsuma waanuma argaa dhuferraa garas gale. Baay'ee waan si ajaa'ibu keessaa san yeroo hundaa yaadadha. Achi gorree ilaallaa wayita bishaan hojjetamu. Konkolaataa piikaappii kadhannee yaabbannaa. Siistariin kan gafa kiyyaa jirti. Gaabbeeraa kiyyaa tokko jira. Waliin deddeebitanii baratan? Nama baay'ee taaneetti ka deemnu. Yeroo deemnu halkan galla akkuma reefu siin jedhe. Gaaf tokko waan nu mudate keessaa kattaa saaxilaa bakka jedhamtu jira. Wayita Mi'ootti gaaratti ol baatu. Wayita karaa irraatti ol goran. Karaa irraatti ol goran. Kattaa saaxilaa sun maaliif itti bahee Haji Abduu yoo beekte yeroo san nama tumu. Haji Abduu ka amma Oroboqaa. Ka Oroboqaa. Nama tuma namni nama hatu kana achitti saaxilu. Namni waa hate wal himaniit kattaa saaxilaa jedhama achi saaxila baasu. Kanaaf kattaa saaxilaa jedhaniin. Kattaa saaxilaa sanitti maaltu nu qunname yeroo sanni waardiyyaan adda addaa akka bishaan kanas eegu yeroo rakkoon adda addaa illee tureedha. Hin galaa jirra nama baay'ee taane kan abbeeraa jedhuun kunis jira nu oliinni. Yeroo gallu bakka san geennu tuksii wahii tokkofame. Halkanii lafti gacha ciisaa nuun jedhe abbeeraan kenna kun. Nu martuu gacha ciisne. San waan hin daganneedha. Akka onnootti baay'ee waan yaadadhu keessaa waan na mudate keessaa jeddumaan garas na dabarse. Mudannoo yeroo ijoollummaati. Haala saniin barumsa kana baradheet water campaasii seeneet achi booda Harammayaa Yuunivarsiitiitti water soil and water engineeringidhaan eebbifame.
achi booda hojii constructionii kana hojii dhuunfaa jalqabee har'a immoo general manager of Abdul Jalil Qasim kaampaaniidha jechuudha. Kaampaanii irra gahee jira. Inni biraa akka Oromiyaatti waldaa kontiraaktaroota Oromiyaa pirezidaantiidha walitti qabaadha. Kanaaf asirraa gahee jechuudha haalli seenaa jiru kiyya. Maashaallah. Waan baay'ee kaastanii jirtanii. Isa dhuma irratti amma poozishinii keessan isa dhumaa ka amma waldaa kontiraaktaroota Oromiyaa jedhamu irratti pirezidaantii ta'uun keessaa waan guddaadha. Dhimmi isin ittiin filatamtaniif achirratti pirezidaantii ta'uun keessan iccitiin isaa maa inni? Tokkoffaa iccitiin isaa muuxannoo konistiraakshanii keessatti qabuudha. Inni lammaffaan waldaa kana keessatti akka Baaleetti walitti qabaa kontiraaktaroota Baalee ture. Baalee irratti. So godina irratti walitti qabaa ture. Achirraa haalli ittiin muuxannoo qabuu fi beekumtii qabuun gaafa waldaan miseensa isaa boordii walitti qabu yaa'ii waliigalaa irratti miseensa boordii 7 miseensa boordii 7 keessa seenee achi booda yeroo itti aanu immoo itti aanaa walitti qabaa ta'ee bara darbee dura immoo pirezidaantii ta'ee amma tajaajiluu jira jechuudha. Iccitiin isaa kana jechuudha. Iccitiin isaa kana. Wanni guddaan ekspiriyaansii isin hojirra qabdanii bara dheeraa ta'uu isaati. Waldaa san keessatti illee hojiin isin yeroo hedduu hojjettan boonsaa ta'ee argamuu danda'a. Kan itti aanu immoo kan isin gaafachuu barbaadu. Oromiyaa keessatti naannoo biraarraa piroojeektiin isin qabdan jira kan immoo kan isin dalagaa turtan jira. Ammattis kan dalagaa jiru tokko Noorz Shawaadha. Shawaa Kaabaati. Daamii dalaguu jira. Hidha lagaati. Piroojeektii guddaadha. Bileet daam jedhama. Almost amma naannoo meetira 6 hidha isaa hiinee jirra. Yeroo ji'a 6 akkana keessatti kan xumuramudha. Baay'ee piroojeektii Finnaa jedhamutu jira. Akka Oromiyaatti Finnaa piroojeektii jedhamee piroojeektii 76tu jira. Adda bahee jechuudha. Adda bahee piroojeektiin 76 kun naannoo horsiisee bulaa keessattuu gammoojjii Baalee irrattis hojjetamaa jira. Boorana hojjetamaa jira. Harargee hojjetamaa jira. Shawaa keessattis iddoo hanqinni bishaanii jirutti hojjetamaa jira. Dhumti isaa jallisiidhaaf oola. Horiidhaaf oola. Iddoo bishaan kuusudha. Bishaan kuusteetti iddoo tokkotti walitti qabamee hidhaa ta'a jechuun giddibii ta'eet achirraa tajaajila hawaasaa kenna. Tokko isa hojjechuu jira. Kan kanaan dura hojjedhe hojiiwwan godina Booranaa keessatti aanaa Edawayyee Buraa Daamka jedhamu. Kunis giddibiidha. Isas hojjedheera. Bifa gaariidhaan hojjedhee xumuree uummanni hanga ammaatti tajaajilamaa jira. Achuma Boorana keessatti Bokkolaa Poond ka jedhamu Mooyyaleedha. Aanaa Mooyyaleetti haroo guddaadha. Uummanni naannoo sanii bishaan baay'ee rakkinni hanqinni bishaanii jira akkuma gammoojjii ta'een. Isas hojjedhee karaa gaarii ta'een amma tajaajilamaa jiru. Achuma Boorana keessatti tuqaa piraayimarii Liivistook kalloon iddoo gabaa loonii giddugala gabaa loonii hojjedheera. So akka Oromiyaatti iddoolee garagaraarraa hojjedheera. As yoo dhufnu godina Baalee Bahaa waggaa 2 dura kan hojjedhe piroojeektiin jallisii ammas zamoona dhaqanii ilaalaniit yoo xiqqaate piroojeektii sanirraa uummanni tajaajila guddaa tajaajilamaa akka jiru. Achi biratti haroo hojjannee turre. Haroo sanirraa more than 5 million fish horsiisa qurxummii waldaan irratti gurmaa'ee konkolaataan bitamee achirraa tajaajilamaa akka jiru piroojeektii seenaa qabu akkasii hojjetaa ture. Akkasumas gama godina kanaa yoo dhuftu Goobbarratti hojii seena qabeessa ta'e hojii siidaa Hajji Adam Saaddoo kana sanatu hojjete. Achirratti yoo laalteeraatti barreeffama wanti garaa nu baate garaatti nu deebite akka jedhu seenaa sanin namni hunduun beeka. Gaafa asii ka'anii Hajji Adam Saaddoo
Taaddasaa Birruutti kennuuf deemu xalayaa baay'ee peejii 51 seenaa san yeroo san hojjannu laalaa turre peejii 51 barreessee gaafa deemu iddoo Finfinnee wayitagee Takla Hayimaanoot irratti iddoo sanitti kan qabame xiqqoo na eegaa mana fincaanii seenaa jedheet yoo mana fincaanii gatellee baasuu waan danda'aniif nyaatee fixee iccitii eeguu jechuudha. Iccitii san namuu akka hin beekne gochuu jechuudha. Kanaaf wayita achi bahee wayita jarri eegan inni mana fincaaniitii baheedhanii eegan waan hojjetatu hojjete wanti garaa baate garaatti nu deebitee amma waan feetan godhaa jedhama. Waan feetan godhaa. Jecha san siidaa san irratti barreessinee jirra. Saayidii tokkoon inni barraa'ee harkaan kanatti kan ciraa nyaataa jiru kan mul'isu irratti barreessineerra. Inni anaaf hojii seenaa qabu. Seenaa qabeessa. Seenaa qabeessa. Rakkoon adda addaa sanirra nu qunnamaa ture. Namni irratti du'aa ture. Yeroo san jalqabnu duraan jeedala diimtuu wahiitu achi keessa jira. Yeroo san qonnu paadii san baasnu bubbee wahii bakkuma dhufte hin beekamtu. Iddoo duubni isaa atiramee jira. Yeroo hojjettu atirtee jirta. Achuma keessa iddoo bakka biraatii biyyeen silaa bubbeen dhufe bubbee biraatti dhufe jirta. Achuma keessa bubbee wahii bahee dallaalle diigee namni garuu homaan taane waan akkasiitu ture. Maal akka ta'e agarraallee hin beeknu. Gaaffiidha. Kara biraatiin namoonni akka hin ijaaramne barbaadan tureera. Ijaaramuu iyyuu akka hin barbaadamne namni ta'u ture. Rakkoolee dhiibbaan kana dura tures waan jiruuf sun hundi tureera. San garuu cabsineet hojjedhe keessaa baheera jechuudha. Hojii seenaa qabu isaas hojjedheera. Magaalaa kanaafis piroojeektii bishaan dhugaatii Qaasoo Sheek Mararraa hanga asii bishaan xiqqaas ta'u naannoo sanitti hojjedheera. Hanga ammaa bu'aa jiru isuma. Hanga ammaa bu'aa akka jiru kanas hojjedhee irratti hirmaadheera. Ogummaa kiyyaan hawaasa aga danda'ameen hawaasa tajaajiluu jira jechuudha. Ogummaa keessaniin hawaasa Baalee qofa osoo hin taane hawaasa naannoo kanaa qofa osoo hin taane akka Oromiyaattis ashaaraa iddoo hedduudhaa qabdanii kun ammoo waan nama boonsuudha. Kallattiidhaan ammoo isin baay'ee itti boontanii isiniif seenaan kan isin dagatuu miti namni naannoo garaagaraa jiru hunduu bifa wal fakkaataadhaan hojii keenyaa dalagee jira jedhee nama yaadachuun waan guddaadha. Kana keessatti ammarratti jeneraal kontiraaktaridha. Bishaan roodii qofa osoo hin taane ijaarsa hundayyuu dalagaa jirtan. Waan hundaafuu isin qunnamuu hin danda'amaa jechuudha. Hin danda'amu. Gaaffiin hojiidhaan wal qabatee dhumarratti isinii kaasuu barbaadu hojii baay'ee kaasnee jirra. Chaalenjii akka qabus kan seenaa ta'es baay'ee kaasnee jirra. Kana keessatti chaalenjii addaa wanti isin hojii irratti isin qunnamee isin dagachuu hin dandeenye yoo jiraate. Tole chaalenjiin addaa iddoo hojiitti chaalenjiin si qunnama. Tokko wanti hin daganne yoo jiraate yeroo jalqaba piroojeektii xixiqqaa jalqabnu sani hiriyyaa kiyya tokkotti jira amma Jarman jira. Na waliin deema. Gaasara irratti yaadadha boolla harkaa kana hojjetuuf hawaasarraa meeshaa feene. Meeshaa tubboo boolla keessa galu kana feenet halkan roobeen bullu jennee achumaan deemne. Achumaan gaasarratti. Gaasara deemne sa'a 7 halkan keessaa meeshaa buusne wayita deebinu makiinaan karaatti gommaan irraa bahe. Keessan. Makiinaa fe'aati. Yeroo san makiinaa kan ittiin deemnu illee hin qabnu makiinaa fe'aatiin deemna. Mucaan nama hiriyyaa kiyyaa kun baay'ee rifate. Gadi bu'ee ana gateetuma deema karaa inni deemu hin beektu. Ofiima deema. Hin deema makiinaan as jira. Makiinaan nu lachuu buunee irraa inni garuu ima deema. Eegas itti lallabnee yaabnee maal taate. Rifannoodhaan inni karaa deemuu hin beeku. So chaalenjiin sanii wal fakkaatu jira. Boorana yeroo hojjennu rakkoon nageenyaa jira. Rakkoo nageenyaa kana keessatti halkan asii deemna. Riyyoota kiyya wajjin taane saayitii hordofuuf wayita deemnu karaatti baay'atanii ba'aniiru. Qaama kam akka ta'e hin beektu. Qaama meeshaa qabu.
nuu dhaabaa jedhanii raashinaal taanee dhaabnee fi garam akka deemnu nu gaafatanii Oromiffaa waan dubbannuuf walii gallee iddoo akkanaa nu geessaadhanii hin geessine karama nu deemnurra jechuudha. Wayitasan baay'ee rifataatuma deemne waan goonu waan hin qabne. So gaafa san wayitachi hin geennu nagahumaan nurraa bu'anii wanta akkaasin qunnamu deemaan jedhanii akkasitti deemne. Challenge nageenyaas iddoo jirutti hojjetaa turre. Kun akka challengeetti wanni nama qunnamu. Waan isin biratti hafeedha akka seeraatti. Challengein biraa akkuma waliigalaatti construction irratti kontiraaktarri keessattuu waggoota 2-3 kana keessatti price inflation gatiin ijaarsa meeshaalee vaariyoodha. Projektii har'a fudhatteet ji'a tokko ji'a lama booda meeshaan dabala. Gaafa projektii fudhattu ati koostii kee ka amma jiruun kaalkuleet gootee fudhatta. So projektii dhiisteen deemtu. Projektii dhiistee yoo deemtu tokkoffaa kaampaanii keetiif hin ta'u. Lammaffaa uummata mufachiisuudha. Uummataaf immoo tajaajila adda cita. Sababa sanii keessattuu namni naannoo ofiitti gaafa hojjetu quuqama hojjeta waan ta'eef challenging kun baay'ee challengii ana qofa osoo hin taane akka waliigalaatti kontiraaktarri naannoo Oromiyaa ittiin challenge ta'aa jirudha. Akkasittuu ta'eetiin fixa projektii. Ka ofiillee ka qabutti dabalee amma yoo ilaaltu namni kontiraaktara gaafa jedhamu waan birrii guddaa irraa argatu itti fakkaata. Garuu challenging price inflation very big challenge. Kanaaf kanniintu jira. Kuni challenge waliigalaatti. Furmaata barbaada? Furmaanni akkuma waliigalaatti ka inflationii kun qorannoo akka waldaattis qorachiisaa jirra. Maal ta'uu qaba ka jedhamu. Fakkeenyaaf meeshaalee murteessoo ta'an. Meeshaaleen ijaarsaa murteessoo ta'e ji'a 3 kurmaana waggaa keessatti kurmaana 4 jira. Kwartariidhaan akkaataa itti meeshaan ijaarsaa kun qoratame wanti murteessoo ta'e irratti kontiraaktaris karaa miidhamne. Kontiraaktara jechuun qaama addaati miti. Uummata jechuudha. So kontiraaktarri miidhame jechuun kara biraatiin uummanni miidhame mootummaanis miidhame jechuudha. Yoo projektiin dhaabbate uummanni tajaajila dhaba. Uummanni tajaajila dhaba jechuun mootummaa irratti dhiibbaa qaba. Sababa kanaatiin qorannoo tokko gaggeessaa jirra. Qorannoon sun yoo milkaa'ee mootummaanis itti amane furmaata ka argatu ta'a jedhee yaada. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast haasaa bal'aa ta'ee haasaa seena qabeessa akkasuma immoo waan namni martuu dhagahee irraa fayyadamuu danda'u seenaa jireenya ofii yookaan immoo karaa jireenya ofiif duraa godhachuu danda'u baay'ee dhagahaa jirra. Sagantaa xumuruudhaaf deemna waan ta'eef xiqqoo manuu obsaa isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan dhumarratti waan isin kaasuu barbaadu. Namni lafee dugdaa isinii ta'ee akka isin bakka tana geettaniif jettanii isin kaastan jira. Kontiraaktara jabaa akkana taatanii bakka tana gahuudhaaf eenyu? Tole gaafii baay'ee cimtuudha. Kana bifa lamaan laala. Tokko yoo sittiime haadhaaf abbaadha. Backgrounding kiyya haadhaaf abbaadha. Keessattuu haadha. Akkoontiin maal jedhanii mammaaku. Haadhaa fi abbaa kana bakka lamatti qoodu. Abbaa gaafa jettu hidhiin hin cufamti. Abba yoo jettu hidhiin hin cufamti jedhan. Haadha yoo jettu garuu hin banamu. Haati ati waan feetellee balleessitu ilma badaa feetellee yoo taate haati garaa laafti. Haadha gaafa jettullee hin banama hidhiin. Mammaaksi kun ana baay'ee na ajaa'iba. Abba gaafa jettu hidhiin hin cufama. Abbaan hin dubbatu. Garuu garaa keessatti abbaan illee iddoo guddaa qaba. Abbaallee jabeessaa ka jedhu irraa abbaan waan akkanaa naa godhi ilmaan hin jedhu baay'inaan. Haati garuu osoo jechuullee baattee irraa mul'ata. Abbaan garuu hin cal'isa. Abbaallee hin dagatinaa ka jedhu achi keessatti kaasan. Kanaaf haadha jechuun immoo waa hunda. Ani du'aayii haadhaa du'aayii abbaatiin as ga'e. Qabeenya biraatiin miti dhuguma dubbachuuf. Yoo rakkoon wahii na qunnamu du'aayii isaanii godhadhaa. Du'aayii naa godhu yeroo hunda na waliin jiru.
gara isaaniitti baqattanii gara isaaniitti baqadha. Even projektii kana yoo laalte projektii hagana gahu kana amma dandeettee keessumaa baata yeroo boohantu jira. Kanaaf haadha jechuun waan guddaadha. Na duubaan ka jiru du'aayii haadhaaf abbaati. Karaa biraatiin haadha karaan ittiin ibsu yoo jiraate roob haadha tasbiyaattiin godhan tasbeen as keessa yoo jiraate si mul'isa. Haadha kana akkana qabdee caafii haadhaa kana yoo qabdu haadha kana irratti ka hidhame kun ilmaan isiiti. Haadha jechuun akkasi. Haadha sani. Kanaaf haati iddoo guddaa naa qabdi anaaf. Namni immoo karaa amantiitti illee yoo laalte jannanni luka haadhaaf abbaa jala jiraa jedhan. Kanaaf lafee dugdaa tokkoffaa irratti haadhaaf abbaadha. Inni lammaffaan ka yoomuu dagachuu hin dandeenye yeroo arrakkadhullee yoo fuulli kiyya alaa aaree galee kanaa beeku maatii kiyya. Haadha manaa kiyya. Fakkeessaaf osoo hin ta'in xiqqoo aaree yoo galu fuularraa namni naa beeku maal taate ka jedhu yoo an osoo ciisu halkan leelii kaatee kan yeroo naa salaattu. Salaattee du'aayii gootu borumtaa immoo milkaa'ee ka argu. Kanaaf waan fakkeeffamu osoo hin ta'in real life. Real kama dhugaa. Baay'ee anuu na ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf kanammoo rabbiin namaa laaffisa. Alhamdulillah rabbil aalamiin kana lamaanumaa jechuu barbaada. Maashaallah. Namoota gurguddaa jajjaba jireenya kee keessa jiran nu kaastee jirta. Lamaan kana qofa jechuu miti garuu akka kutubaatti namoota kanneen lamaan kaastanii jirtanii maashaallah rabbi isiniif haa bulchu. Haati isaaniis umriin isaanii amaana jenne haati warraas akkasuma dhumarratti namni isin galatoonfachuu barbaada yoo jiraate kunni galatti isaanii akkuma jiru ta'e ka jalqabaa namoota lafee duudaa ta'anii si waliin jiran akkuma jiru ta'e akka galataatti raafiliis haa ta'u tokko tokkoon namni maqaa isaa dhahuun dirqama isin ta'ullee jiraachuu danda'a. Namni isin galatoonfata yoo jiraate itti aansitanii achumaan ammoo dhaamsa walii gala. Gootanii sagantaa xumurra. Namni galateeffadhu itti aansee abbootii qabeenyaa magaalaa kana jiran projektii kanarratti baay'ee na deeggaran Muhammad Haji Adam. Yoo xiqqaatti simintoo feerroo osoo rakkatiin guyyaa takka hojjataan kiyya osoo hin dhaabatiin naa kenneet kafalaa akkasitti deemaa jira. Lammaffaan Umar Kadir ka jedhamu PVC dhiheessa, PPR dhiheessa. Hanga ammaatti kafaltee osoo hin gaafatiin hojiin kun akka milkaa'u na deeggaraa jiru. Lammaffaa maashinarii irratti bakkalchaa Abdul Qaadir Usmaan. Innis baay'ee na deeggare maashina qofa osoo hin ta'in xaxarii dhiheessuudhaan. Namni projektii kiyya osoo hin taane ofii godhatee na deeggaraa jiru akka milkaa'u gahee ol aanaa warri taphatan isaan. Inni biraa hojjettoota koo. Hojjetaa organizational charting kiyya biiroo irratti project managerii qaba. Office engineerii qaba, site engineerii qaba. Kiruu kanneen hundarra site engineeriin kiruu addaan qoodatee sadiin hordofaa jira. Halkan hanga sa'a saniin waliin turu. Hojjetaa qofatti dhiisanii galan. Isaanis baay'ee galateeffachuu barbaada. Kana keessatti immoo finance headin Dr. Saifuddin Qasim obboleessa kiyya. Human resourcein Ahmad Husseinin nama cimaa Maddoolaaboo Yuunivarsiitii turan. Amma soorama bahanii na bira jiru. Human resourceidha. Dr. Awwal halkanii guyyaa inni administrationiidha. Innis halkanii guyyaa meeshaa kana dhiheessu ofii qabateet namni hunduu gahee ofii qabatee haala saniin hojii kana kan hojjetaa turan baay'ee akka galatoo isaaniif galchaa. Karaa biraatiin obboleettii tiyya Alfiyyaa Qaasim hangafa tiyya. Akka gorsaattis akka hangafaattis asin jirtu shaggar jirti. Garuu qaamaan haa jiraachuu baattu malee qalbiidhaan as jirti. Isiis galata galchuufii barbaada. Namoonni biraa hiriyoota koo ta'an halkanii guyyaa as dhaabatan. Saayitii irra dhaabatanii nu deeggaran. Isaaniifis galata galchaa. Kanaan ala uummata magaalaa Roobee, hoggansa magaalaa Roobee.
dhugaa dubbachuuf hoggansi amma jiru hoggansa quuqama qabu. Guyyaatti kantiibaan galgala saa 12 irraa haga 3 saayitii kana lukaan marsaa tokkoffaa marfata irraa haga taafii siin jedhe kan achi lukaan waliin gahee as deebi'ee iddoo hojiin koomantiin jiru koomantii godhaa iddoo manniin qalamiin dibamuu qabu. Hawwatummaa magaalaatiif qalamiin akka dibamu. Ofii isaatii itti akka maaliif kan hin sirreessine jechaanii akka haala kanaan nutis nu deeggaraa iddoon waan rakkanne qorataa achi eega deebi'ee addabaabaayii kana marfata kanarratti halkan sa'a 3tti teennee koreen hundaa bakka jirutti koreen nageenyaa kan barnoota ka yuutiliitii ammas hin jedhe sun hundi bakka jirutti hojii qorata. So hojii kana milkaa'ina keessatti gahee ol aanaa qabu. Qaamni nageenyaas akkuma argite guyyaadhaan as oola. Kuni piroojeektii integrated ta'e ta'uu mul'isa. Hoggansa magaalaa kanaatis galateeffachuu barbaada. Ka jedhu kaasuufi. Dhaamsa waliigalaa? Dhaamsi waliigalaa ni qabu. Amma yoo laaltu hojiin kun hojii almost kara finishingiitti deemaa jiru. Ummanni magaalaa kanaa kiyya jedheet fudhatee jira. Ummanni namni tokko immoo kan beekne greenery kanarra bahuuf deema. Lukaan osoo maa argu gariin osoo hin beekne illee ta'a. Kabaadiyaa fa'aa dhufu jira tokko immoo osoo maa qalbii ariifataan utaalee irra koruu danda'a. Biqiltuu kana jechuun immoo akka ilma namaati. Guyyaadhaan ganama bishaan dhuga. Galgala bishaan dhuga. Namni ganama nyaatee baha galgala illee nyaatee rafa. Akkasi kunuunfamaa jira. So isarra deemurraa namni akka of qusatu kana dhaamsa kana kennuu barbaada. Kanaan ala akka waliigalaatti dhaamsi an qabu namni hojii hin hojjedha jedhee yoo karoorfate yoo karoora isaa tolche hojii milkeessuu akka danda'u. Asirratti dargaggoonni magaalaa kanaas hojii kana kiyya jedhanii itti galanii hojjetaa jiranis warri hafanis hojii osoo hin tuffanne hojii itti galanii akka hojii hojjetuu danda'an kana dhaama. Galatoomaa ulfaadha. Dhumarratti irra deebuudhaan waamicha keenya kabajanii istuudiyoo Zaad Podcast argamtanii dhaamsa barbaachisu ergaa isin irraa barbaanne gaafii isin gaafanne kamiifuu deebii sirrii ta'a hin ta'a jettanitti amantanii deebisuu keessaniif galatoomaa ulfaadha. Asitti dhiyaachuu keessaniif baay'ee gammachuu qabna. Galatoomaa ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaan guyyaa har'aa Jeneraal Kontiraaktar Abdul Jalil Qaasim waliin taasifne asirratti dhumatee jira. Sagantaa kanarraa waa hedduu akka fayyadamtan akkasuma immoo information qaran dhagahiin baay'ee akka dhageettan abdii qaba. Hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadha turtiin waliin gootaniif sagantaa birootiin torban haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jechuu barbaada. Zaad Podcast.